Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtan nageenyii fi jaalalli waaqayyoo bakkaa fi lafaa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtan akkam bultan akkam ooltan yeroo isaa kanas akkam saa kanaan eeddanii yeroo hunda jiru hunda dabarsanii yeroo isaatii kan eeddan saniin jecha amiin hunda keenyaaf waaqayyoo fi haati teenya qulqulleetti dubroo maaram teeksitee eeddee yeroo isaa kanaan kan geechee maqaan isaanii kan galatoome haa ta'u saniin jecha akkam jirtu fayyaa keessanii nutis nagaa jirra. Warroonni biyya keessa jirtanis warroonni biyya ormaa jirtanis akkam jirtu fayyaan keessan nagaadhaami abjuun akkam haalli jireenyaa haalli oolmaa haalli turtii haalli bultii akkam fakkaata nu biratti bareedudha baay'ee bareeda akkasuma maatii keenya maatii jaalalaa maatii kabajaa maatii musliimaa baga ayyaana arafaatiin isin ga'e isiniin jechaa akkam jirtani fayyaa keessanii nutis nagaa keenya jirra baga isiniin ga'e baga nagaan hojjumaan nu ga'e soomiin kun immoo yookaan ayyaanni kun ayyaana jaalalaa ayyaana kabajaa hunda keenyaaf yookaan immoo foon keenyaaf lubbuu keenya gara fuulduraatiifis kan amma jiruufis nuuf haa ta'u isiniin jecha akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kootiin jiraanillee fayyaadhaa isiniin jedhaa har'a kophaa kee maa dhufe kaasuun kophaa isaa maa dhufe jettanii gaaffii isinitti ta'uun hin oolu akka carraa ta'ee baluun baadiyyaa kaleessa maatii bira deemte maatii bira deemuun isheetis akkasumaan osoo hin taane beektu maatiin namoonni beektan beektu waan isinitti himtee jirtus jirti waan wayitiitu bakka tana jira isheen saniif maatiin akka carraa ta'ee dubbisanii waan tokko jechuun waan dhabamees mana keessas hin jiru waan akka dhadhaa haati garaa dhalaatuun immoo iyyuu waan baay'ee namaaf yaaddi waan ta'eef dhadhaa wayiitiin natti fakkaata waan ittiin jedhan wayii mana soma jiraa yaa'uttuma daddabalachuudhaaf natti fakkaata dubbisanii ennaan deemtee isaa fidachuudhaaf jechuudha kaleessa har'a immoo ni galti jedhee tanan abdii qaba kanaafan kophaa koo dhufee waan biraatiif miti jechuun saniif jaaladha viidiyoo kanas immoo yeroo baay'ee dhugaa waaqayyoo yeroo baay'ee nutis tolee nutis hojjechaa jirru kanaaf ijaaf qalbii irraan hambisaa isiniin jechaa maatiin keenya maatiin jaalalaa isin waan hunda beektanii haala jiruutis beektu keessattuu warroonni ani yeroo tokko laalee waan jedhu warroota hiriyoota keenya yookaan immoo obboleewwan keenya warroota biyya ormaa jira sawwayya natti fakkaata maaliif dhugaa sa'aatumti bakka waan tokko manatti si argamtu yoo gara hojiitti si deemtu sa'aatiin achi deemtutti hin deema hin beektu danda'um sa'aatiin yoo hojii hojjettu hin dhaabbatti yoo ta'e sa'aatiin dhaabbattu ani gama kootitti jechuudha ani sa'aatumallee baay'ee argadheetumallee manuma kana keessallee baay'ee taa'eetuma galgala yoo ta'e malee akkasii dabarseen beeku kanaaf viidiyoo keenya addaan kukkunnaa addaan jalaa fageechinaa ijaaf qalbii irraan waan bisaayii isiniin jechaa akkasuma immoo har'a viidiyoo gabaabduu wayii waanuma jireenyi ilmi namaa kun maaf walitti jabaataa maaf wal jibbaa maaf akka yeroo darbee akaakayyoonni keenya abaabayyoonni keenya abboonni keenya kaleessa dabarsanii sanitti maa dabarsuu didaa maaf wal jibbaa kan jedhu gaafii natti ta'a yeroo baay'ee jechuudha maaliif gaafii natti ta'a dhalli namaa kun namni kamuu dhala namaati namni nama ta'e dhala namaati dhugaa namni kamuu mooyyuu amantaas qaba namni lafa kanarra jiraatee namni amantaa hin qabne jiru amantaan musliimaa jira amantaan kiristaanaa jira pheenxeen jira kaatolikiin jira akkasuma immoo waaqeffataan illee jira lafa kanarratti jechuudha maaliif hundi isaatu immoo haa waaqeffataanis haa waaqeffatu oromtichis akka oromummaa isaatiitti bulaa musliimis akka musliimummaatiitti kiristaanis akka kiristaanummaatti pheenxeenis akka garuu kunniin hundi isaatu hiikaa wayii qaba maaliif hundi nama kanaa hundaatu kan eenyudha waaqayyoodha waan ta'eef eenyudhaaf kan argate irrattis kan dhabe irrattis eenyudhaaf galata galcha isa tokkicha qofaaf bichaadhaaf jechuudha eenyudha waaqayyoodhaaf jechuudha kanaaf ani yeroo baay'ee laalee waan jedhu Wallagatti namni aganaa du'ee shirkatti namni aganaa du'ee bakka kanaatitti namni akkanaa du'ee yoo jedhamu ani dhugaa waaqayyoo dhaloota kiyya keessatti keessattuu erga wayyaaniin aangoo gallakiftee gamana seentee asirraa jammaree jechuudha ilmi namaa garmalee ilma ergaa Oromoon biyya bulchuu qabee Oromoo wal jaalatee wal hammatee wajjin bula jennaan indoo lubbuu waliitti irratti murteessaa deemaa ture
ilmi namaa jechuudha. Kanaaf kuni maaliif ta'a dhugaa waaqayyoo? Mee olaa jaalannu, mee olaa kabajnu, bakka fi lafa jirutti dhugaa waaqayyoo bakka jirutti amma fakkeenyaaf qormaanni lafa kanarratti baay'atee jira dhugaa. Maaliif baay'ata? Fakkeenyaaf ijoolleen teenya yookaan obboleewwan keenya biyya ormaa kan deeman yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti nan ilaala. Garuu ani baay'ee na jibbisiisa waan akkasii nan ilaalullee keessi koo lapheen koo naan fedhu. Maaliif? Keessattuu obboleewwan shamarranii jechuudha. Warroonni biyya ormaa jiran keessattuu suudii warroonni jiran yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti yookaan immoo tiiktook irratti gallakkifamaa, feesbuuk irratti gallakkifamaa nan laala yeroo tokko tokko. Garuu laalee daqiiqaa tokko daqiiqaa lama qofa laala. Maaliif? Keessaa hin ba'a. Maaliif? Bakka keessi koo dhugaa waaqayyoon keessi koo bakka na wanni jedha jechuudha. Maaliif? Akkas taatee ishiin hidhamtee maraattee bakka waan hin taane keessa wanni jettu keessattuu mucayyoo torbee darbe naannoo shawaatitti galtisan ajjeesamtee akkasii akkana bakka ofan ajjeesa maal jettee xalaa barreessite maal dabdabbee barreessite maal jedhesa ishees maal kanas laalee dhugaa keessi koo bakka viidiyoo makanaayyuu miidiyaa kanallee ilaaluu viidiyoo kanallee hojjechuun bakka keessa koo na jibbisiise dhugaa waaqayyo. Maaliif? Garuu namni viidiyoo kanaan naa dabartu yookaan immoo tiiktookii kan hojjedhee naa dabartii miti. Maaliif? Har'allee waaqayyo galanni haa ga'u hamma namni tokko qabu harkaa qabna waan dhabisa jiru miti. Garuu maaliif seeti? Namni waan namni tokko hojjetee waan naannoo koo jiru waan biyya koo keessa jiru heegaa addunyaan guddatee saayinsii fi teekinooloojiidhaan fayyadamtee nus hin fayyadamna sa'aatii jirtu sa'aatii keenya sa'aatii lafa teenyu waan kana hin dabarsina jechaadhaaf malee namni jireenya kanaan naa dabartii haasa'ee miidiyaa irratti bahee waan hin taane waan ta'us waan hundaayyuu naa dabartii jechaafi miti. Maaliif? Yaa'u sa'aatii ofiitti dabarfachuudhaa jireenya ofii yookaan tasaa akka ta'e jireenya ofiitis namni waan kana jijjiirrachuu ni hin danda'a jechuudha. Anamma torbee darbe miti qidaamee dheengaddaati waan ajaa'ibaa wayiiti. Maalidha wanni ajaa'ibaa argite hojjettanii? Ilmi namaa nama ta'ee eega jiraatee waaqayyotu uuma lubbuu tana. Waaqayyo eega uumee ofiisaatii fudhata lubbuu namaa jechuudha. Namni nama ajjeese har'aaf nama ajjeesa. Boruuf garuu jireenya isaa guutuu ibidda bara baraatiin gubata. Amantaa kamirrattuu kun nama ajjeesu dhorkadha. Amantaa kamirrattuu namni nama ajjeese dhorkadha. Maaliif? Akka carraa ta'een ganama naannoo sa'aatii 2:00 gara hojiitti deemuuf yoo deemu naannoon inni jiru kun bishaan ciisaa wayiitu jira. Giddibii jedhama. Bishaan kana irratti namni immoo jireenyaaf jedheeti ganamaan ka'ee warroonni gaarii homaa oofan kun bishaan kana waraaba. Kuni dhoqqeedhaan dhiitaa, kun shawaadhaan hojjeta. Girfii manaa kun immoo manaafis kan fayyadamu waraabbachuudhaaf ba'a. Akka carraa ta'ee ijoolleen gaariidhaaf ganama guyyaanis guyyaa qidaamiti guyyaa gabaati. Gaariidhaan osuma deemanuu bishaan waraabbatee oduma bahu gurbaa wayii reeffa namaa bishaan keessatti argee. Reeffi namaa bishaan keessatti argame kunis nama bishaan waraabbateetuma oduma bahu reeffi bishaan quufe waan ta'eef qarqaratti dhiibbamaa miiree reeffi namaa yoo lubbuu keessa jirtu malee yoo du'e seexantichis kan barbaaddu waan keessaa fudhattu eega fudhatte du'aa isaa hin gatti gara raasaatti. Innaa bahee akka carraa ta'ee baheetiin an achi deemuutti hin jira. Yoon achi bahu mucaan iyye. Iyyinaan maalidha inni jedhee tanan dhaabbadhe. Dhaabbadhee tanan achitti siqe. Walitti siquu mataan akkanatti fuulli isaa akkasitti ol garagaree jira. Ilma dhiirati. Amantaan isaa garuu maal akka ta'e hin beekamu. Kiristaanummaa ta'uu isaatiif kirrii rarrafata. Masqaliin qabu. Musliima ta'uu isaatiifis homaa wanti beekames hin jiru. Pheenxee ta'ee isaatis wanti beekamu hin jiru. Kiristaana kaatolikii maal amantaa kamuu ta'e wanti beekamu hin jiru jechuudha. Namni suni waxxaateedha. Dargaggeessa jechuudha. Nama jabaadha. Ijji isaa kuni kan gara tokkoo hin jirtu natti fakkaate hiitee jira. Garmalee hiitee jira. Kan gara tokkoo garuu akkuma normaalumatti wanni jettee jirti. Tokko garmalee hiitee jira. Namni ofiisaatiif yoo bishaanitti jiraa namaa yoo seene hundi keessan dhiifama qofaan naqabe kun dura isiniin jedhe qofaan irra jira. Lubbuun yoo keessa jirtu yoo gara bishaanitti seene hafuura miti nama keessaa kan bahu. Namni hafuura baafatee gara keessatti immoo kaarboon daayoksayidii fudhata. Oksijiinii of keessaa baasee jechuudha. Innaa
namni kun jiraan isaa bishaanitti osoo seenee qaamni namaa kun garaachi qaama keenya keessa jiru kun hin afuufame miti. Namni kun qaamni isaa tokko kan afuufame hin jiru. Dhugaa waaqayyo isin hin jedha waan garaa nama nyaata jechuudha. Qaamni isaa waan afuufame hin jiru. Qaamni isaa kun akkuma nama noormaanii du'eetitti jira. Boqoqni waa tokko hin taane iji isaa kun bichaan keessaa baay'ee natti fakkaata agartuun keessa hin jiru hangara tokko hitaadha. Hangara tokkoo kun immoo akkasumatti cufamee jira. Akkasumatti jira. Ittiin siqee wanti siqu mataa kanaan argeenis garmalee rifadhe. Dhugaa waaqayyo garmalee bakka garmalee. Ani nama du'ee ciisullee nama lubbuun keessaa baay'ee guyyaa dheengaddaa kan arge dhugaa. Hamma har'aatitti ani nama lubbuun keessaa baay'ee argee hin beeku. Akkasitti namni du'u namaatillee argee hin beeku dhugaa waaqayyo. Keessi koo galeellee midhaan nyaachuudhaaf dhugaa waaqayyo idaa hoo jirru malee yoo duune idaa gana geenyaa hin jedhu dhugaa waaqayyo dhugaa maatii waaqayyo dhugaa lafaa fi bakka jirtanitti waaqayyo tika isaatis sinaatis dhugaa waaqayyo isin jedha. Maaliif hin bahee massaaraan mucaan isin iyyee akka carraa ta'ee bilbila immoo ijoollee poolisootaa kan beekuun jira nan dawwalee fi dhufanii reeffa ilma namaa kana jechuudha maatiin isaa odoo jiraate yookaan immoo namni isaa odoo argame reeffi namaa akkasitti hin baatamu keeshaadhaan baatamee konkolaataa gubbaa abbaan dhabame mazagaajaa wanti ni deeme hospitaala deeme mazagaajaan awwaalee jechuudha. Maaliif maatiin isaa hin jiraa jedhee ta'e ga'ootan garuu hanga ammaatti abbaan ittiin argamee dhamee awwaalamee jira jechuudha. Guyyaa dheengaddaa qidaamee dheengaddaati. Baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa waaqayyo. Jireenyi keenya kantuu jiraachaa jirra lafa kanarra baqa. Dhugaa kantuu jiraachaa jirra kantuu xaaraa jirralleedha. Dhugaa waaqayyo dhugaa amantaa qabdanii amantaa keessanitti bu'aa biyyan rabbumaa jedhaate amantaa keessanitti bu'aa. Bakka walajjeesuun gatiin qabu dhugaa. Fakkeenyaaf nama san namni ajjeesee fi waaqni ajjeesee yookaan itti ofii gatee kan beeku hin jiru. Inni samii fi dachee uume qofti haa beeku malee jechuudha. Namni beeku hin jiru. Maaliif fakkeenyaaf ani qabeenya isaa qabaatu haa dhabus. Namni wayii qabeenya gahaa qabaatu. Qabeenya namicha sana yookaan ajjeese yookaan namichi sun waan ajjeese namichi sun irraa waan argatu jira. Ani inni du'a tigiree lamu hundees yaa lubbuu waaqayyoo tume gaafa harka namaatiin du'es yoo nani waan gaarii hojjedhe waaqayyoo lubbuu kiyya waan godhu waaqatu beeka. Foon koo garuu irra lafaa kanatti hafa. Biyya irraa uumamne hundi keenya iyyuu ilmaan addaamii biyya irraa uumamne biyyatti makaamna. Garuu immoo namichi sun isa san waaqatu isa uume miti namicha sanillee. Lubbuu isaatis kan fudhatu waaqayyoodha kan namicha saniitis. Namni sun akka namaatitti garuu nama ta'ee jiraata. Nama sana ajjeese dhiigni nama sanii hagama gamisa jiraachise. Garuu kan yeroo kanaa ምንም አይደለም. Namni nama ajjeese dantaan qabu dhugaa waaqa dantaan qabu. Maaliif dhiigni nama kaleessaa namni nama hoo ajjeese dhiigni nama sanii lafaan mareeti fuudhee bootaa wayii geechee dhugaa waasanii baasaadha. Kan amma ani garuu dhugaa waaqayyo isiniin jedha erga guyyaa san reeffa nama sanii argee namallee amanuun nama wajjin illee deemuun baay'ee tokko na jibbisiise dhugaa waaqayyo. Hiriyyaan illee hiriyyaa daangaa qabaate qabaachuu qaba. Bakka amma booda jechuudha. Hiriyyaan daangaa qabaate qabaachuu qaba. Guyyaa kaleessaa deemnee turre akka barbaanne taanee turre bakka barbaanne deemnee turre abbaa barbaanne wajjin deemnee bullee turre har'a garuu dhugaa yoo sittis dukkanaan yoo sittis lixxe isaa 12 booda iddoo sitti halkan sitti keessamni habaatu iddoo si barbaachisu qabattee buluu yoo lakkina dhaqqabsiisaa dhangalaa kan jettu ta'e yeroo dhangara mana keetii galuu rabbii gaditti immoo of eeggannoo gochuun dirqama. Kaleessa akaakayyoonni keenya abaabayyoonni keenya ollaatti jaalalaan fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo ammaa akka fakkeenyaaf ayyaana Arafaa kana ayyaana Faasigaa ayyaana Soomiikaa guddicha musliimni hiikuun jira miire isa irratti fa'aa jechuudha. Injira fakkeenyaaf nu amma ollaatti amma baadiyyaatti amma naannoo keenyatti musliimni fi kiristaan akka barbaannetti dirii waliin qabnaa wajjin nyaannaa wajjin dhumnaa hanga guyyaa irraatitti
kifuu waan akkas waan jedhamu naannaa keenya keessa hin jiru. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf gaafachuu dandeessu namoonni na beekan naannoo keenya gara naannoo keenyatti hin jiru waan akkasii. Namni gosaa wal qubsee akkas waan akkasii walitti adeemsu akka naannaa biraatti dhageenyu beellamu. Garuu amma immoo miidiyaa irratti waan baay'een argaa deemaa. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya ormaa jirtan ijoollee warra dhiiras haa ta'u warra dubartiitis akka waan sabummaadhaan amantaadhaan wal qoodanii yeroo tokko dudubbatamuun hin deema. Intinii kanarra waan akkasii sun illee ta'uu baate. Maaliif namni nama abbaan amantaa ofii fakkeenyaaf yoo ta'u ofii baate ani yoo amantaa kiristaana kun ta'uu baate musliima ta'e namni na dhuguun jiru. Musliimni immoo kiristaana yoo ta'e namni dhuguun jiru. Egaa abbaan itti barbaadee lapheen isaa itti barbaadee jiraachuu barbaade abbaa waan barbaadetti amanuu danda'a. Amantaadha kun. Amantaa kana immoo kan uume waaqa kan filateetti amanu abbaadha. Kanaaf abbaan waan isaaf ta'e jiraachuu danda'a. Maal kasiniin jechuu danda'e abboonni keenya yookaan akaakayyoonni keenya kaleessa jaalalaan gammachuudhaan wajjin jiraachaa turan. Wanti tokko iddoo hin jirre daboolii baanii, walii qotanii, walii facaasanii yeroo diggisii fakkeenyaaf sargiin yoo kan jedhatti ani yeroo 1993 keessa xiqqoo ta'ee jechuudha. Sargii wayisitu jira. Sargii wayii waarsiisaa jedhatti taphanna jechuudha. Waarsiisaa jedhaman yeroo duraanis waarsiisaa jedhatti taphanna. Sargii nama qa'ee deemnu laan isa walirraa sinsisennina mana barumsaatti sa'aatii yoo kan galan ta'e jechuudha. Hiriyoonni obboleewwan keenya warroonni jajjabaan mana barumsaatti yoo isaan haga galanii warii nurraa fudhanitti muddan. Maaliif wal waamuudhaaf ijoolleen xixinnoon galgala sa'aatii tokko booda hin dhadha wallaadha waan ta'eef hin dhadha. Jeerikaa kana fa'aa gabbafnee taphannaa galgala 7-8 akkas taphannee galla. Har'a jira waan akkasii. Sargii gaafa fakkeenyaaf ollaan kee sargii digisee sargii gaafa sargii san xirrii eeggatta. Xirrii waraqata eeggatta. Gaafa malsii kootu yoo ollaa susiin jedhee mana ittiin deebitu. Kuni maal ta'u irraa kan ka'e wal jibbiinsa ta'u irraa wal jibbiinsi dhufuu irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf odoo wal jibbuu baannee dhugaa waaqayyo odoo wal jaalannee bakka odoo qormaanni lafa kana irratti qormaanni hamaan baay'achaa jira. Maal irraa kan ka'e wal jibbiinsa keenya irraa kan ka'e bakka seexanni jidduu namaa seenee kan barbaadu ni kanaa jidduu deemee kabaroosaa qaxaqataa jira. Jabaadhoodhaan garanaanis jabaadhoodhaani yoo ta'e namoota irratti jireenya addunyaa kanaa badaaraa jechuudha. Kanaaf ani viidiyoolee isinitti hin dheerachuu dhugaa waaqayyo odoon dubbadhe na keessaa yaa'ennuun kanaaf dhugaa waaqayyo viidiyoolee isinitti hin dheerachuu akkuma isiniin jedhee yaada koon gabaabsa akkuma isiniin jedhee laalee yaadee tana dhugaa waaqayyo baluun kaleessa na biraa deemte halkan bakka wanti deengaddeessi argisiin jedhu sun na fuuldura dhufe irraabne tasumallee halkan mulu bakka gara malee na jibbisiisaa bule dhugaa waaqayyo. Erga guyyaa sanii dasnee jechuu didee bakka odoon arguu baadhee hin jedhe dhugaa waaqa odoon arguu baadhee maaliif nama biraa wajjin nuti wal baasee konkolaataa gubbaa godhe waan ta'eef ni arge ni rifadhe gar malee dhugaa waaqa. Kanaaf viidiyoolee sinitti dheerechee jira waaqayyo lafaa fi bakka jirtanitti tika isaatis sin hunda keessan sinaatissu nu haatissu amantaa qabdanii waaqayyo kadhadhaadha. Waaqayyo nu araaramu waaqayyo kadhadhaadha. Siniin jedhaa. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kanallee sheer nuu gochuu hin dagatinaayi. Siniin jedhaa guddaa sin jaaladha dhugaa waaqayyo sinan galatoomfadhaa. Lafaa fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyo siniif haa baay'atu. Yoo sinitti illee viidiyoo kana dheeressee jiraadhe dhifama ijaaf qalbiirra naan bisaa yaadatu fuudhee keessa naaf fagaate waan ta'eef sinan jaaladhaa. Horaa bulaa deebanaa. Chaaw chaaw. Fayyaa ta'a.